Iddoo namatti argamnu kun aanaa Ciroo bulchiinsa ganda Kaarrabitina ganda Harriyyoo iddoo ikooturizimii yookaan hawwata turizimiitiif ganti kun qabu keessa isa tokkodha jechuudha. Iddoon kun qabeenya uumamaa uummanni naannoo kanaa kunuunsee irratti baasee irraa fayyadamuu qabu keessa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf qabeenya uumamaa holqaa uumamaan goda dhagaa keessaa mana fakkaatu kan bineensi keessa galu iddoo boqonnaa ajaa'ibaa qabu dirree taa'umsa ajaa'ibaa qabu haala kana hunda qabata waan ta'eef iddoon kun fuula dura ogeeyyotiin qorannoo dhimmi ilaallatu yoo qoratamee kunuunsamee beeksisni irratti dalagame naannoon kun akka addunyaatti ifa bahee mul'atu taasifame iddoo hawwata turizimii fi madda galii madda seenaa ganda kanaa ta'uu akka danda'u arganneet yeroo ammaa kanatti daawwannaa jalqabaa gurmaa'insa gandaatii fi matootii ganda kanaati wajjin iddoo kana ifa baasuudhaaf guyyaa irraa asitti argamnee jirra jechuudha. Nu hordofaa deemtan.